Maqaan koo Shicaalaa Fiqaaduun jedhama. Kana dhufee waldaa Maddanaan jira. Mammaatti iddoo biraatti illee dhufe naannoo Bishoftuutiin dhufe. Garuu wanti raajiin isaan dubbatan hundi isaa sirriidha. Wanta isaan hojjetanis ganaa dhagaa adeemsa isaatti fuulduratti irra jirra. Waaqayyo waan dinqii hojjetee waan baay'eetu hojjetame. Waaqayyo galeen dachaan haa ta'u. Isa kana namni kamiyyuu waldaa kamiyyuu jiraate iddoo biraa deemurra waldaa addanaa dhufee kadhachiifatee wanti hundumtuu hin argama. Addana hin jiran iddoo kaan jirus waaqayyo addanatti hojjeta. Kanaaf namoonni kadhachiifachuu maal gochuu barbaadan koottaa jira kadhachiifadhaa jechuun barbaada. Yoo kootu baay'ee dhukkubaa jira. Gaddaaf hin galtu naan jedhanii dhuguma immoo isaantu baay'ee dhukkubaa ras dhufaara waaqayyo gidduu galeera naan jedhanii dhugaadha jechuudha. Isaan dubbatanii. Waldaa kuni dhugaadha baay'ee addanatti dhufanii fayyu warri waldaa biraatii illee achitti dadhabamee dhufanii asitti dhufanii kan fayyan baay'eedha. Bakka waldaa kanarraa bakka fayyisuun harka waaqayyo guddaa addanarratti mana na keessatti baay'ee argamaa jechuudha. Bakka warri bakkee irra deemanii olii gajjooranii dhufanii asitti kan dhufanii fayyan baay'ee jira jechuudha. Kanaafiyyuu kottaa asitti fayyaan jedhan. Ayiluun jedhama. Kanarraa dhufe asii Sillaasee Biraayi. Waaqayyo naa oolee bara dheeraa isa ittiin tonkaa'inni rakkisee narraa cabseera waaqayyo. Waaqayyo guddaa ulfaatu. Bara beeraatti rakkadde waggaa 10 olii itti rakkadde. Yaa'u waaqayyo narraa kaaseera. Idaama koo ittiin ajjeesuudhaaf jedhee waaqayyo kaayyoo baasee seexanni. Waaqayyo idaama koo irraa cabsee namana. Kana waaqayyo naa oolee. Baay'ee nama gammachiisa baay'ee itti gammade. Yaa waaqayyo na oolcha bakka nan gammade dhugaa itti mucaa argachuu kooti. Taaddaluun jedhama. Kana irraa dhufe Sillaaseedhaayi. Mucaa kana dhukkubee finnee dhufnee jechuudha. Achi koottaan jedhanii jechuudha. Finnee dhufnee dhuguma inni dhukkubsee hin gaggabsaa akka daqiiqatti akkanadha. Kanaaf finnee dhufnee jechuudha. Waaqayyo dammoo na gargaaree hidhaa koo hiikeera. Baay'een galateeffadha. Maqaan koo Dureen jedhama. Kanan jiraadhu immoo asuma safara kanaadha. Waldaa kana immoo kanan dhufee har'a reefuma osoo hin taane asitti deddeebi'aa mana hirmaachaa jira. Har'a garuu fayyina guddaan na argate jechuudha. Wanti waaqayyo naaf godhe immoo waadanuudha. Garuu keessaa muraasa kanan jedhu baay'ee mataan koo na dhukkuba ture. Kulaalittiin koos na dhukkuba ture. Kazaa mataa koo keessa gaafa naaf qaqqabadhee ilaalu naa kadhatanii raajiin naa kadhatanii ennaan gaafa naaf qaqqabadhee ilaalu na keessaa badee. Kulaalittiin koos amma nan fayya jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Wanti waaqayyo naatti dubbate baay'ee dhugaadha. Bakka kana jedhee dubbachuu hin danda'u olmaa waaqayyo jechuudha. Baay'ee dhugaadha jechuudha. Dhumarratti kanaafiyyuu akkuma kana dhaloonni illee bakka jiraniitu dhufanii sagantaa kana irratti hirmaatanii ofii isaaniitiif fayyina ofiif yaadanii hirmaatanii yaadan akka kootti fayyanii adeemna.